muka uumamaa addaa qabanii fi akkuma paappaayyaatti kormaa fi dhaltuu qaban akkasumas wal bira dhaabdu malee firee nyaataaf oolu nuuf kennuu hin dandeenye. Fireewwan kormaa fi dhaltuu irratti argaman kun uumama dhala namaatiin kan wal fakkaatuu fi fireen isiin dhaltuu jaamtu tun baqaqfamtee nyaataaf kan ooltudha. Namni baadiyyaa ture hunduu paappaayyaan kormaa fi dhalaa qabaachuun waan beekamuuf isiniif haaraa hin ta'u jedhee yaada. Isa kana adda kan isa godhu garuu sirriitti fakkaachuu isaatii fi inni kormaan firii daraaraa qabu kana baasee daraaraan kormaa kun qilleensaan erga urgufameen booda firee nyaataaf oolu baasti. Akkasumas meetira 5 hanga meetira 30tti walirraa utuu hin fagaanne dhaabbachuu qaba. Mukni kun biyyoota addunyaa muraasa irra kan jiruu fi akkasumas ardii Afrikaa biyya xiqqoo Siishels jedhamtu keessatti kan argamudha. Biyyi Siishels iddoo bashannanaa bebbeekamoo fi akkasumas daseetiiwwan bahara gubbaa irratti argaman bebbeekamtu qabaachuudhaan baay'ee beekamti. Uumama kana dur irraa qabaatullee biyyattiin garuu beekamtii guddaa kan argatte dorgommii miidhagina dubartoota addunyaa yookaan immoo Miss Tourism World kan jedhamu keessummeessuudhaan akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 1997 shamarree lammii Hindii maqaan isii Diyaanaa Haydan jedhamtuu fi akkasumas bara itti aanu 1998tti lammii Israa'el maqaan isii Liinoora Biigel jedhamtu shamarran miidhagduu addunyaa ta'uudhaan shamarroota baay'ee walitti qabaman keessaa isaan lamaan kun erga achitti filatamiin booda biyyattiin yeroo ammaa cidhoota yookaan immoo sargiilee gurguddoo idil addunyaa keessummeessaa kan jirtuu fi akkasumas warri kiisii isaanii irraa sodaa hin qabnee fi birrii gurguddaa qaban hunduu achitti walitti qabamuudhaan guyyaa guyyaadhaan biyyattii keessatti argamuudhaan daawwachaa jiru. Biyyattiin namoota daawwannaaf deeman fiizaa malee kan keessummeessitu yoo ta'u biyya teenya Itoophiyaa jiddugala magaalaa Finfinnee Boolee irraahis guyyaa 7 keessaa guyyaa 6 balaliin kan raawwatu balalii 6tu raawwatamaa jechuudha. Kanaafuu warri daawwachuu barbaadan Siishels deemuuf kan isinirraa eegamu paaspoortii seeraa qabaachuu, tikeeta balalii qabaachuu, biyyattii keessatti hunduu qaalii waan ta'eef kiisii kee guuttattee qajeeluu qofa. Cumaanuu chaanaal sabiskiraayib godhuuf viidiyoo laayik godhuun dagatina horaa bulaa.